Hedduun keenya waa'ee Albert Einstein ni beekna, dhageenye irra ta'a. Gameessa fiiziksiin badhaasa Noobeelii argate, ka saayinsiin isaa haga yoonaa saayinsiiwwan addunyaa hedduu caalee jiru. Garuu waa'ee tiyoorii birqabaa waliigalaa yookiin Theory of General Relativity hagam beekna. Viidiyoo kana keessatti akkaataa saayinsiin isaa akka nuti uumama addunyaa itti hubannu jijjiira isiniif ibsina. Theoriin birqabaa Albert Einstein Theory of General Relativity jedhamu yaadrime hubannoo fi amantee waa'ee uumamaa guutummaatti geeddare. Waa'ee uumama addunyaa, waa'ee pilaanetotaa fi black holes salphaatti akka hubannu daandii nuuf saaqe. Theoriin kun GPS akkaataa nuti barbaannuun qixa sirriin akka hojjetuufis faayidaa guddaa qaba. Garuu theoriin kun maali? Akkamiin baraa baratti ce'ee haga har'aatti dhiibbaa uumuu danda'e? Haga jalqaba jaarraa 20ffaatti fiiziksiin akkaataa seerota Isaac Newtoniin ibsamaa ture. Akka Newtonitti guulli harkisaa giraafitiin haga wantootaa irraa uumamuun akka isaan wal harkisan taasisa. Wantoonni hanga guddaa qaban kanneen hanga xiqqoo qaban ofitti harkisu. Kanaafidha akka Newton jedhutti wayita dachee irra dhaabbannu ka gara handhuura isheetti nu harkistuuf. Pilaaneetonnis kanaaf aduutti naanna'u. Aduun gosoota urjii keessaa baay'ee guddoo waan taateef. Garuu utuu aduun guutummaatti dhabamtee waan mudachuu danda'u yaada. Akka tiyoorii Newtonitti pilaaneetonni sirna soolaarii kana hundi isaanii siinqee yookiin orbitii isaanii irraa harca'u yookiin dhabamuu danda'u. Sababni isaa humni guddaan madaallii isaanii eegee gara aduutti isaan harkisu waan hin jirreef. Akka Newtonitti humna harkisaa yookiin giraavitii fageenyi wantoota lama gidduu jiru hin daangessu. Kana jechuun qaama lama gidduu fageenyi hanga fedhe yoo jiraate illee dhiibbaa giraavitii hin barbachiisu jechuudha. Newton giraavitiin saffisa olaanaa akka qabu akeeke. Garuu akka herrega Einsteinitti uumama addunyaa kana keessatti ifi saffisaan gita hin qabu. Saffisaan wanti ifa caalu tokko illee hin jiru jechuudha. Giraavitiin illee. Ifi fageenya aduu fi dachee gidduu kiiloomeetira miliyoona 100 fi miliyoona 50 ta'u qaxxaamuree dachee qaqqabuuf daqiiqaa 8 qofatti fudhata. Maarree yoo biiftuun badde osoo nuti jiraattonni dachee irraa ifa arguu hin dhaabin akkamiin dacheen orbitii ishee irraa maqxi yookiin siinqee irra marsitu jijjiirratti. Rakkoon akkanaa Einsteinitti waa mul'ise. Giraafitiin haala Newton ibseen alatti ibsamuu akka danda'u. Bara 1915 gidduutti Einstein tiyoorii birqabaa yookiin Theory of Relativity addunyaaf gumaache. Uumama hawaa kana saxaxaan yookiin birqabaan ibsuuf yaale. Uumamni hawaa keessaa waan irra taa'an qabu jedha. Hawaan yookiin universe inni jennu kun wantoota isa keessatti argamaniin danaa godhatee ijaarame akka beekaa fiiziksii kanaatti. Wanta hundayyuu bakkaa fi yeroodhaan ibse. Space and time jedheen. Aduu kana akka dhagaa guddaa waan kaan ulfaatinaan caaluutti fudhate. Hawaa kana immoo akka carqii ifameetti fudhatee akkaataa wantoonni hawaa keessa jiran itti toora galan ibse. Dhagaan kun callisee irra taa'u osoo hin taane keessa gadi seena miti jechuun dhooqa uumaa jechuudha. Dhooqii uumame kun humna waa ofitti harkisuu waan qabuuf akka giraafitiitti fudhatee ibse. Kanaafuu akka Einsteinitti aduuf pilaaneetonni kan siinqee yookiin orbitii isaanii irra ka turaniif waan aduun isaan harkistuuf osoo hin taane aduun hanga guddaa waan qabduuf hawaa keessa bakka qabattee wayita teessu golboo yookiin dhooqa karvi jedhamu isheen uumte hordofanii pilaaneetonni kaan waan itti marsaniif. Amma haala kanaan waa'een guula harkisaa akka Newtonitti yaaduun ala ta'eera. Giraafitiin humna harkisaa wantoota lamaan gidduu jiru ta'uun hafeera. Dhiibbaa bakkaa fi yerootiin space time dhooqa qaama wantootaa irratti uumamuun kan wal qabatu ta'eera. Kanaafuu akka Einsteinitti osoo aduun dhaamte yookiin dhabamte maaltu mudata? Tiyooriin Einstein jeequmsi yookiin burjaajiin bakkaa fi yeroo irratti uumamu dambalii giraafitii uuma jedha. Dambaliin kun saffisa ka ifaa caaluun pilaanetota bira ga'a. Kana jechuun akkuma dacheen orbitii yookiin siinqee ishee jijjiirtuun aduun dukkanaa deemti jechuudha. Kun gama biraan kan agarsiisu kan Einstein nutti mul'isaa jiru. Tiyooriin birqabaa waliigalaa Theory of General Relativity jedhamu kun Einsteiniin addunyaa irratti baay'ee beeksise. Sababa isaatti saayinsiin ammayyaa fi ilaalchi sammuu keenyaa baay'ee ol ka'eera. Tiyooriin kun saayintistoota ni raaje qofa miti. Dhala namaa hunda raajeffachiise, ni malaalchise.